kabajamtoonni hordoftoonni seenaa hundi keessanuu nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa iddoo isin jirtan hundattis naga qabu. Adallee viidiyoo isin qabadde deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadde isin deebi'ammotiyyuu gaafii nama hundaa osoo hin taane nama muraasa irratti hundaa gaafii nama keessan na gaafate. Koomentii jalatti warri na gaafatanu jechuudha. Nama kudhanillee yoo kan irraa argattan yookaan immoo deebii argattaniif anaas baay'ee gaariidha. Isinis akka fayyadamtan jedheetan isin hojjechuudha. Innis maali imoon akkamitti onlaayinii irraa balleessuu dandeenya, namni akkatti onlaayinii keenya laalle akkamitti irraa balleessuu dandeenya isa jedhuudha. Anammoottu as keessatti karaa lamaan isinitti mul'isa. Karaa tokkoon nama barbaanne irraa nama tokkicha ta'e lama ta'e akkamitti nama sanirraa onlaayinii keessan akka hin laalle dhorgachuu dandeessan yookaan mootuyyuu nama sanirraa bichaa balleessuu akka dandeessan yookaan mootuyyuu guutumaan guututti namummaa fe'eyyuu immoo keessan listisiinii yookaan namoota onlaayinii keessan laaluu akka hin barbaanne isas akkamitti akka balleessitan wajjin laallaa haga dhumaatti hordofaa isiniin jedha. Warri haarawaa taatanii gara YouTube chaanaalii kiyyaa dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii keenya dabalamaan isiniin jedha. Warri tanaan dura na wajjin jirtan ammootuyyuu bakka deebitanii nagaan dhuftanii galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Gara barumsaatti seenna. Ishii immoo keessa seenna dura kan nama tokkicha isin mul'isa jechuudha. Namni tokkicha onlaayinii keessan akka hin laalle yoo kan barbaadan ta'e erga kanatti tuqxanii delete contact jettaniin. Delete contact erga jettaniini namichi kun akkanatti dhufa jechuudha. Namichi kun onlaayinii keessan laaluu hin danda'u. Aadi yoo gootan garuu aadi iddoo itti hoo gootan yoo ishii gatte raayitii irratti gattuutan laaluu danda'a. Garuu namichi kun laaluu hin danda'u hoo isin yoo aadi gootan ilaala yookiin laaluu hin danda'u. Akkanatti akka barbaadan waliin keessan haasa'uu hin dandeessanii haa yoo jettan inni isin arga barreeffama keessa walii deebisuu hin dandeessa. Garuu isin lachuu onlaayinii walii laaluu arguu hin dandeessan. Nama tokkicha kun nama lamarraa sadirraa karaa kanaan ofirraa dhoorguu hin dandeessanii. Sanbooda as keessa namicha kan argachuu hin dandeessan jechuudha. Amma delete contact erga jettaniini argachuu hin dandeessanii. Eessa argattanii added me who people who added me ka jedhu kana keessa seentaniit argachuu dandeessan jechuudha. Kun ishee kana jechuudha kanan balleesse as keessa haay jedheen hin jira giroo akkanatti ittiin soqattanii waliin haasa'uu hin dandeessan. Garuu onlaayinii walii arguu hin dandeessanii. Kuni kan nama tokko nama lama sadii aga barbaadan akkanatti irraa akka onlaayinii keessan hin laalle gochuu dandeessan jechuudha. Guutumaan guutumti akkamitti balleessuu dandeessan isa jedhuuf ishee tanan tuqxanii piraayimariika jedhu tanan tuqxanii sanbooda akkanatti isinii dhufa jechuudha. List siin ishi my contact kan jedhu kanarratti yoo tuqxan ka isin as keessatti qafoo keessan keessatti namoota save godhatanii alatti namni biraa laaluu hin danda'u jechuudha. Everyone kan jedhu kanarratti yoo deebistan ammootuyyuu guutumaan guutumti namoonni imoo fayyadamu martinuu onlaayinii keessan laaluu hin danda'a jechuudha. Nobody ishee jettu tan ammootuyyuu namni tokkichiyyuu onlaayinii yookaan ammootuyyuu listisiinii yeroo kam baate yeroo kam seente seeruma gonkumaa laaluu hin danda'u jechuudha. Kanumarrayyuu hoo kan jettan ta'e ammootuyyuu real time ishee jettu tana yoo akkanatti banamte kamirra akka jiru nobody irra ta'ee maali ta'ee onlaayinii irra laaluu hin danda'anu. Bakka tanatti reelii badii bakka tanatti tana raayitii yoo gootan malee as keessa sirreessuu hin dandeessan. As keessatti yoo kan cuftan ta'e ammas onlaayiniin keessan laalamuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu kamirratti deebisachuu qabdanii akka onlaayiniin keessan namni isin jalaa hin laalle yoo kan barbaadan ta'e nobody tanarratti save godhatan jechuudha. Kana barumsi kiyyaa gaafii na gaafattaniin isinii deebisuuf qabadhee dhufee jira.